Bulaaki walidha saniif. Guys, atajaajila jedhamu. Akkam jirta ibsitti? Nagaa qaba wallah alhamdulillah qabad. Nagaa. Gandi nagaa bakki marti nagaa. Nagaa takkam. Fayyaa wallah nazii. Mana baan argitee? Naa garte moo akkam sa'a gisa lama na gaafatti. Ati na nagarree? Naan dhufne anaa gasila. Tanyaan hin nyakka. Nagarree? Eh? Ilaa amma mana baan nagarree? Garamiin naa dhufte yoo asii bahe silkii keessa jirta. Yaa ida. Rabbi jeeti mana baan nagarree amma. Salaamu kiyya thank you. Ina agar. Salaamuun osoo dubbisu. Kan walaloo dubbisu san. Akkasii. Haayee. Ati manaa bannaa agarte? Qoy ati na nagarree? Qalbiin na kun jaga silaan hin jiine saniif. Akkamiin na harkuu dhabde garuu? Qalbiin na hin jiine siin jedhe. Qalbii qofaa miti. Rifeensa irratti mee boru zayituun fi tuquraa asmuutiin waa hundaafuu rasuul keenya sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Mataan kiyya seeraan lafa. malee waa hundaaf Mataan kiyya kana yoo mataan kiyya laafee jibuudas nan jedhu. waa hundaafuu du'aa jaanii tuquraa asmuutii xiqqishoo nyaadhu matattis wanni zayituun dibadhu tirarni halkan jummataati yoo na harkite. Guyyaan jumma addasii. Egaa halkan jummataati bar. Istiil jummatatee. Ati na agarte? Sin agarree. Nama tante illee dibachuu si barbaachisa jechuudha. Buqqeen tetillee koo iddoo akkana. Ante buqqee maal jechuudha? Kuni dabbasaa bar kajiisan kuni dabbasaan buqqee jechuun ta'an. Lagee sammuuti yetawaamee qatti yaadutan taamata meeqa Oromoof sagalee taasisan akkamitti buqqee ettaan rabbi jeetiin. Itti akkami manaa battiin argirree ka waan sammara itti yaaddatu. Silaalu waan hin dhabeef buqqee etteeni. Okkoosi jedhaa bara qabsoo Oromoo keessa turte bareeda hamma kara jaalalaa rabbi si fide silaa. Ati amma Namni waan sammara itti yaadu. ija siyaasaatiin na arrabsitee bara amma siyaasaa keessa na arrabsitee barreessishaa. Laa ilaaha illallah. Si jaaladhalleen ija siyaasaati kaa. Akkamiin laaltan isin biratti jaalala. Hayyee haa ta'u. Ani guyyaa saftii manaa baan si harkuudhaaf yaadan qaba. Inshaallah. Lakkaa ofitti himanii deemanii. Ani ilaalee yoo injisi ilaala. Kottee keetii waan kan keessa keetis ilaale inshaallah. Mukkeen ijoollee qola keenya kennaati. Bakka adilee ofitti himee dana arguu qaba. Ajaa'iba qabda dhugaa rabbi. Akkamiin duuba Maal arguu yaadde garuu atiin? gagabbatti teenyaa barkuma qaqallanne lafee kiyya akka lakkaawu ni lakkaawamti bara amma saniif huccuu meeqan uffadhe laata akka lama sadii huccuu sadiin uffadhe innaa qallachuu keessa ati immoo sitti tolee jira maashaallah. Maal arguu feetate manaa? Maal arguu feete manaa? Maali akkam maal arguu feete giseet? Jechuun ana maal fa'aa booduu arguu feeteeti? Ana maal dalagu fa'aa arguu feeteeti? Ati waa gubbarra beena laal. Mukarra moo mana? Muka gubba baatee. Maachi mul'ata lafaan mul'attu siin jedhani? Noon achirra baatee akkana laaltu barbaadee ta'an. Anaaf barbaade hiikaa guddaa qaba waan ta'eef ammii garmu hiikaa guddaa qaba. Yaadime. Kana jechuun addunyaa hundarra ni bashannannaa jechuun ati samiirratti ol baatee na laaluun kan kee. Kana faayuun geessine mukarra maaltu si baasisi?
No, achirra baate hiikaa guddaa qaba gayoo laalte. Kana dura nama fakkeenya. Gante keenyatti nama manaaba sallaalee hiikaan isaa sheekni bareedatti hiikeeftu jira san dhageeti bara. Ay, mukarraa maal godhan subhaanallah. Anamma silaa. Okay. Anamma silaa manaa fi manaa bareeda manaa. Mukarraa maal godhan. Mana hiikaa isaattu bareeda bar manaamni hiikaa isaati. Hiikaa isaati. Bakka anallaanii rakkoon hin jiru. Maan sodaatti. Bakka anallaanii. Anaafsi gaafa wal agarree waluma bira ciisneeti manaa balaalla. Maal goonaa fagootti manaa balaalla. Inshallah waluma bira dhufneeti manaa balaalla kamit. Laali kaati rakkoon hin qabu. Ansillaa tilaali. Ansillaa tilaali sinne. Ansillaa tilaali. Please hin jenne ma. Hayyaatu. Ready ta'e ture garuu tilaalu fawwan. Akkamatti. Nagaa qabu. Yoo waraabaa jiranii hin dagatiin maakii maal rakkoo qabarree safuu naasuu inee nama narrabsinii ibsa shaakiyya waliin haasawaa jira maal rakkoon jira duba. Nagaa atin. Maaliif gammaddee ibsa shaakiyya jennaan itti deebisuu takka. Yaa nasa nama jira. Ibsa shaakiyya. Akkasiin jedhu. Anillee itti gammadu jechuu keetti xaraara si gammadaara fakkaata. Fuulli kee ifeera. Arramoo. Hangisee hunda bargammachuun qaba. Akkas jechuun siif gammachuu fakkaataara deebini. Jecha kanamoo. Ay maali yoo amrii. Ayyoo akkana akkasi gammachiisu ta'e jedhee. Ati nagee qabda maal ijji si qaqallatte? Rabbii kiyya maal hojii jetti Oromoon. Akkanni jedhe. Maaliif ijji si qaqallatte? Maal taate? Si gaafachaa hin jira waan taate yoon beekin maaliif si gaafadha? Biyya nagama qabdi ani hin beeku waan taate. Maal agarta? Ijaan si qaqallate. Ijaan si qaqallate jechuun maal jechuudha? Ijaan si qaqallate. Maal jechuudha? Akkam? Ijji si xixiqqaatte. Ummata kana waan baranatti barbaadaa si ummanni. Rabbii kiish. Ummata koonti kanan ajaa'ibaa rabeeta. Maal jee? Yoo akkasitti akkana jennaan jedhamee ta'a. Na ajaa'iba. Ani yaadni kana mana keessi sammuu keessa yaaddu. Rakkoo fidee dhufe maaltu maal ta'e silaa maal balleessitee dhufte? Maal ta'u namata akkas jedhaara? Namni akkas ja'ullee tana maan dhagawanii ta'in ijaan harkee qofa nama naa hin beekamti. Akkasiin jedhu. Waalaikum salaam. Qubeen biyya sun akkana bareeddiisi. ነኝ ማለት ነው። ገባ አይደለ? ካለበለዚያ ግን ስልክን ነው የማጋይል። ሌላው ደግሞ እንደማንም ወንድ ሸሚዝ ላይ የሊፕስቲክ ምልክት ማግኘት አልፈልግም፣ ግን ባገኝ አይንህን ነው ጎልጉዬ የማወጣል። ከአሁን በኋላ አይንህ እኔም ብቻ ነው ማየት ያለበት፣ ምክንያቱም ሚስት ነኝ። አጠቃላይ ስልክ ላይ የምደውለው እኔ ብቻ ነኝ ማለት ነው። ገባ አይደለ? ካለበለዚያ ግን ስልክን ነው የማጋይል። ሌላው ደግሞ እንደማንም ወንድ ሸሚዝ ላይ የሊፕስቲክ ምልክት ማግኘት አልፈልግም፣ ግን ባገኝ አይንህን ነው ጎልጉዬ የማወጣል። ከአሁን በኋላ አይንህ እኔም ብቻ ነው ማየት ያለበት፣ ምክንያቱም ሚስት ነኝ። አጠቃላይ ስልክ ላይ የምደውለው
Jaartii qabsooytuu gaafa jaalatte akka nama asfaarraa digunu eegama. Allah Allah. Ini hinggul gila mau tanya nih. Allahu Akbar. Isi. Mana banar gua kalau dengar berkama. Di rumah. Wain sirga. Main. Kakesa sangkatnya kok live rarat lihat banter asfara berwade. Dech. Mal dai. Dia bakal furabai. Furabai bakal. Ya baru renta. Ready? Ya. Yes. نقوم سيجاره نكمة فيالا. الحمد لله رب العالمين كله كويس كله تمام. شبيتو